Like, share, subscribe gochuun maatii ta'a. Teechanaati mee uummanni Oromoodhaa bara meeqa gabrummaa jala jira nu himi tafe. Bara 150 gabroome. Bara badhaadhina mootummaa Oromoo jaan kana keessatti Oromoon maal keessa jira amma? Roorrifame, araraafame, ajjeefame, hidhame, reebame, saamame, arrallee akka bara wayyaanetti. Gaa saamtotaatii fi hattoota oliin baasama akkam himee ammaati? Hangaan hin jiru hin baasinaan. Osoon baasii yoo duute yoo ati duba. Aan kunnaan wal achiini baati. Ati kutteeti eenyu baasa duba qabrii dhuftee baafta? Soo an ajjeesuudhaan hin haftuu maqaan eenyufaadha. Kanneen maatii gullallee waliin ta'in gaman mana like, share, subscribe gochuun hordofaa. Baga nagaan dhuftanii. Isinis baga nagaan nu eeydan. Namoonni tokko tokko badhaadhinni soba malee hin beeku jaaniitii kam himee ati yoo? Badhaadhinni soban beeku dhugaa malee. Badhaadhinni gowwaadha jaan sossoba malee hin beeku. Badhaadhinni sossobuun beeku. Amma maalirraa dubbachuu dhufte reeti maarra? Kanaafuu dhugaarraa dubbannaa qabsoon teenya dhugaadha. Kanaafuu maal godhaa nuun jettame ammaan tana? Dhiyaadhaa invite share godhaa. Hayyee invite share goonee jirra maal nu afeertame? Sirba Faaxee Anniyyaa. Mata dureen sirbichaa maal jaamee nu himi? Qilleensa Farraaya. Maaliif akkasii ta'e sirbichi kun nu ibsuu dandeessaa? Maaliif jennaan waatuu bubbisaa. Gaafa si kaase akkam si goggodaati mee? Gaafa si kaase akkana si goggoda. Mee akkam si goggoda? Kana nama goggoda nama bubbisa saniifuu. Shiftaan badhaadhinaa hedduu kana nama fixaa jira jedhanii mee asirrattoo yaada kanadhu? Haasofna takka takkaani. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa lafoota Oromiyaadhaa magaalotaa fi aanota dabalatee magaalaa 398 qabatee jiraachuu kanarrattoo maaltu sitti dhaga'ama? Alhamdulillahi rabbil alamin wanni sodaannu takka hin jirtu. Kanaafuu daawwattoota keenya nu daawwachaa jiraniif dhaamsa maal dhaamtame? Dhiyaadhaa share godhaa namni hedduun dhaamsa kana dhaga'uu qaba. Daawwattoonni keenya salaamtaan gaas hadhamne jaaniitii yeroo tokko mee irratti nuuf salaammadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya kaslaamaa addunyaarra jirtan hundina. Obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya koonni irraa buqqee lafa jirtanitti isin dhaqqabu. Mootummaan garaa isaatiif malee uummata Oromootiif hin yaadne kan maqaa badhaadhinaa moggaafate kanaan maal jetta? Maqaa badhaadhinaa kana moggaafatanii Oromoo lafarraa duguuguun kun maali? Badhaadhinni daandiin ida'amuudhaa saaxiluurra gattaa'uun keenya beekamaadha. Hattoota maqaa badhaadhinaa kanaan uummata Oromoo saamaa jiru waliin saamaa jirtan kana yeroo saaxiltu keessatti waliin dhabdanii? Wal dhabuuf akka ta'e ni beekna. Wal dhabdeen teessan faayidaa dhuunfaati moo faayidaa uummataati? Faayidaa nama dhuunfaa. Kabajaa nama dhuunfaa eeguutu wayyaadha moo kabajaa uummata eeguutu wayya? Fi kabajaa namaa. Teechanaati mee uummanni Oromoodhaa bara meeqa gabrummaa jala jira nu himi tafe. Bara 150 gabroome. Bara badhaadhina mootummaa Oromoo jaan kana keessatti Oromoon maal keessa jira amma? Roorrifame, araraafame, ajjeefame, hidhame, reebame, saamame, arrallee akka bara wayyaanetti. Hayyee egaa uummata Oromoodhaa saamichaa fi ajjeechaa fi kan kana fakkaataniin irratti raawwachaa jirtan kanahoo maaliif saaxiluu dhabdan? Maaliif ifin saaxillame? Hattuun ni nate jettee namantu. Uummanni Oromoo mootummaan nu saamaa jira nu hataa jiraachuu jira isin maaliif amanuu diddan? Hattummaa keessaan jira jettee namantu. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa goololee Oromiyaa bakkoota hedduu to'atee jiraachuudhaan hattuu qulqulleessaa jiraachuun kun maaltu sitti dhaga'amame? Alhamdulillahi rabbil alamin. Mootummaan badhaadhinaa waraana bilisummaa Oromootiin dhabamsiisa jedhee goololee Oromiyaa keessatti fannoo leenjisee bobbaasaa jira. Asirratti akkam ilaalta? Qeensa xurii jalaan lakkaa'uu dhabuudhaan. Mootummaan badhaadhina jechaa nutti faarsaa turtan arra hoomee dhugaa jirtu hima. Badhaadhinni maal godhaa jira? Erga aangoo qabatee fi arma iddoo uummata Oromoo ajjeesaa jiru hooggantoota abbootii gadaa hunda ajjeesaa jiru kanaan maal jettame? Badhaadhinni arrallee abbaa gadaa ajjeesu. Ammaa soomee itti fufi meenu? Qabeenya Oromoo saamee saamsisu. Ati samma isaanirraa tokkooti duba maal godhaa jirtame?
abadan ittiin dhiisnu jennee ejjannoodhaan qabsoo tanas seennee jirra jechuudha. Eenyu si beeka akkati qabsootti seentee jirtume? Hundi keessanuu ni beektan. Akka isin hanarra jirtan uummatni Oromootii miti addunyaanuu quba qabdi. Hinannee jedhanii. Anaa fi ati kanaan dura wal ni beeynaa sila. Wal baruu jirraa jechuudha. Asii mana haakimaa Kaanaadaa keessa dhiiga dhiqu sin beekuwan. Wal arguu jirraa jechuudha. Mee abbootii gadaa Karrayyuu mootummaan Abiyyi Ahmad ajjeese saniif maal jettaa alii fi firoottan isaaniitiif hoo maal dhaamtame? Abbaa gadaa Karrayyuudha. Rabbiin rahmata si haa godhu. Rabbiin jannataan si haa qananeessu. Maatii kee Rabbiin imaanaa sabrii isin haa kennu. Ilmaan Oromoo Karrayyuu hunda Rabbiin imaanaa sabrii isin haa kennu. Ilmaan Oromoo haaqaa dhaabbattan hunda Rabbiin isin haa jajjabeessu. Goonni keessan eenyu mee'ati sila? Obbo Taayyee Danda'a. Abbootii gadaa Karrayyuu mootummaan biltiginnaa ajjeesuu isaa ibsi bahee jira. Mootummaan naannoolleen ibsa kannee jira jechuudha OBN irratti. Akka mootummaan biltiginnaadha abbootii gadaa ajjeesee jiru addunyaalleen ragaa bahaa jirti uummanni Oromoollee ragaa bahaa jiraati hoo? Qaamota mootummaatiin akka ajjeefame shakkiin takkaa'uun jirtu jechuudha irratti. Qamanamee jira. Hayyeegaa qophii keenya akkuma itti fufee jira waraanni bilisummaa Oromoodhaa iddoo kanaa shiftaa phiiphiidhaa hedduu galaafachuun ni yaadatamaa onoota fi baadiyyaa magaalota hedduu qabachuun ni yaadatamaa asirratti meegaa uummata Oromootiif maal dhaamta? Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin baga Rabbi isin gammachiise. Hayyeegaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa badii tokko malee mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran saniin maal jettame? Warra dhugaaf qabsaa'e. Warra haqaaf qabsaa'e. Waraana bilisummaa Oromoodhaa baha Oromiyaa keessaa finnee jirra jette amma kunoo Finfinnee handhuura Oromiyaa keessa jala jiraniiti akkam jettamee maanta? Baga Rabbiin isin injifachiise. Ammaa soo kam jettame? Warra namaaf sodaachuurra Rabbi sodaachuudhaaf qabsootan. Mee dubbii abbootii gadaa Oromoo tana laayyotti waan laalamtuu miti meetti nu deebi. Abbaa gadaa Oromoota hundaati. Hayya ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu kanarratti mee maal jetta ati yaada qabda? Abbaan gadaa Karrayyuu jiila isaatii wajji ajjeefamuun Oromoon hundi ajjeefamuudhatti fudhanna. Hayya aktiivistoota biltiginnaadhaa warreen garaaf qabsaa'an biyya alaa warreen akka Sheekaman Buttaatii fi warreen kana fakkaatan warreen biyya keessa jiraniif maal dhaamta? Warreen aktiivistoota biyya alaa jirtan akka Sheekaman Buttaa warreen biyya keessa jirtan akka Abbaa Seenaadha akka Mahammad Jamaal Ahmad warreen irra ciccitan. Abbaa gadaa nyaatee isin dhiisaa sila? Hin amanin tana. Anif kanneetiin dubbachuu jira. Fidaa bahuudhaafin ifta kannee dubbachuu jira. An sodaan qabu. Sodaanyu qabdare. Sodaa Rabbii malee. Erga sodaa Rabbii qabaatte dibatti Rabbitti ni amanta amma. Qabsoo badhaadhinattis dhugaaniin amana. Erga sodaattu Rabbi taate katti amantus Rabbi ta'uu qabare. Muumicha ministeeraa kiyyatti dhugaaniin amana. Ammaasoo. Imaammata isaa ida'amutti dhugaaniin amana. Akkas sanaan ati walwalledha amantii takkaa'uu hin qabdu. Diinni keetoo eenyume? Badhaadhina keessa taa'ee ka badhaadhina busheessuu barbaadu naaf diina. Hangaasaan badhaadhina wajjin nama saamuudhaaf biyya galee jiran. Jiruu qananii san dhiisee wanni niin asii qabsaa'u jiru leeccalluma uummata kiyyaa dhugaan maqaan qabuuf. Haasoyni keetii fi hojiin kee wal dhabaatu bakkami? Mindaa biyya tanaati jechaa miti kan hin taa'u jiru. Warri si beeku anaa fi hangi tokko warri si beeku hangaasaan mana haakimaa Kaanadaa keessa dhiiga dhiqaa jedhan amaliyyaa keessa. Dhaba biyya alaati as na fidin qabuun. Hangaasaan nama if tuulu nama if dhaaduu jedhan. If dhaaduun barbaadu. Badhaadhinni kun kan uummataati moo keessani? Dhaaba keenya badhaadhinni. Hangaasaan badhaadhina hin fedhuu jedhaniiti badhaadhinni hin jaalatta? Ni jaalanna. Amma isin miseensa badhaadhinaa jechuudha? Miseensa nuti. Hangaasaan hoggansa jedhanii kami dhugaadha? Hoggansa nuti.
Hangaasaan xawalwaaleedha jedhanii dhugaadha. Doktor Hangaasa badhaadhinni uummata Oromoo bira dabree ifiif wal nyaachaa jira jedhanii kami. Nutu miidhaa hedduu nurra ga'u jira. Miidhaa isin irra ga'aa jirtu tanaafuu duuba akkamii yaa'u jirtamme? Miidhaa nurra ga'u jirtu tana obsinee yaa'u jirra. Maaliif obsattanii yaatan garuu? Falmachuuf. Uummanni Oromoo gaggaarii fi beeladaan sanuun ni dhumanii itti ati yoo dhumte yoo dute maal? Duutii naftu. Wanni tokko tokko Hangaasaan kijibaaniif jiraachisuu fedhaa jedhan. Kijibneen jiraannu haqa dubbannee jiraanna. Hangaasaan sobaan jiraachuu fedhaa jedhan. Sobneen jiraannu dhugaa dubbannee jiraanna. Warra Hangaasaan sobaan jiraachuu fedhaa kijibaan jiraachuu fedha johanaan maal jettame? Saniifurran kaayenne antiyya maqaa murteeffadheefiin teessan isin miidhuun barbaadu tanaaf. Maqaa saamtotaatii fi hattoota oliin baasama akkam himee maati? Hangaan an jiru hin baasinaan. Osoo hin baasin yoo duute yoo ati duba. An kunnaan wal achiini baati. Ati kutteeti eenyu baasa duba qabrii dhuftee baafta. Soo an ajjeesuudhaan hin haftuu maqaan eenyufaadha.